waan ani jedhee san hafe waan ani haasa'e isiniif haasa'e በራማ አና ነሸክተን ድንጋጤ እኮ ፌንት ከማድረግም በላይ ፌንት ከማሰራትም በላይ ብዙ ነገር ይፈጥራል በሰውነታችን ውስጥ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከበጀንቱታ ፊ ጃለተምቱታ ማምቲው አከም ጅርቱ ነጋጅቱ ዳወቱታ ማምቲው በኩመ ጅርተኒቲ ነጋን ኬንሰን ፈያን ኬንሰን ሀባይቱ ነጋን አፍታ ዋን አኒ ሃሳአ ጅሩ ዋን አኒ ዱበቻ ጅሩ ማል አከተይ isiniif galaa jira natti fakkaate. Mee viidiyoo kana laala. Oi, wanna taxi? Wanna da? በቅራው ሳልነግረህም እንዴ? እስቲ ሞክር። እኔ ራሴ በጥፎ ማቃጠል ነው ብትመታኝ ዝም ብለህ wanta ani shakke wanta ani sodaadhe ta'e jechuudha. Maal uumame maaliif akkana ta'e akkam akkana ta'e wanta anaaf galee isiniif hima. Aariinsi yookaan namni keessaan gubatee ilkaaniin kolfee keessaan gubatee namni kitaaba dubbisnee kan hin xumurre jechuudha. Namni akkanumaan ijaan laallee nama beekuu hin dandeenye. Akkanumaan osoo nama hin beekin akkanumaan namatti faraduun gaariiti. Maal dubbachuu barbaade? Sumayyaan aarii guddaa keessa dabarsite. Aarii guddaa keessa inni sarpiraayizii hin godhaa jedhee gaafa deeme san ani shakkee sodaadhee ture. Maaliif akkasitti abaaboo gootee isa eeguuf hin dhufa jaarsi kiyya jettee bakkee sirreessitee sanitti waan biraa yaaddee jechuudha. Waa kijibeere, hin kijibeere, waan ani yaade san goote jechuudha. Garuu rabbi isaa fayyaa godhu ammaan booda wanta jiru immoo hin beekamu. Akkam ta'a, maal ta'a, maal uumamaa hin beekamu. Garuu namni akkanumaan kolfee ilkaan agarsiisee wanta baay'ee uumuu hin danda'a. Kanarraa isin barachuu qabdan. Sirriitti baradha. Namni inaarree jedhee yookaan ilkaan yoo agarsiisee jechuudha keessi isaa gubate. Aaree jedhee nama akkanatti dubbatee kabaasu santu homaan fidu. Ilkaaniin kolfaan jechuudha ka haasa'u kolfee ka dubbatu. Akka waan bira hin genne waan tokko akka hin uumamne ka fakkeessu jechuudha. Shakka. Isa shakkituu qabda. Ani garaan kiyya qullaa. Waan tokko jechuun garaan kiyya qullaa dhoksuu hin danda'u. Wanta jiru dubbachuu malee hin dhoysu. Maaliif dhoksa? Wanta jiru hin dubbadha. Maaliif? Akkuma agartanitti akkanatti uumame jechuudha. Dubbachaa ture, haasa'aa ture. Sa'id dogongora guddaa qaba. Dogongorni isaa maalinni osoo asiin deemin san sirreessuu qabaa ture. Osoo waan tokko hin sirreessin, osoo waan tokko hin tolchin, osoo waan tokko hin godhin, osoo waan tokko itti yaadin ka'ee deeme jechuudha. Akka amma jirrutti jechuudha. Akka amma jirrutti namarra qarshii caala. Kun beekamaadha. Namni homaa miti ammaan jechuudha. Kan nama caalu duniyaa taate isiniif galaa jedhee yaada. Garuu kan namarraa ka caalu duniyaanti. Duniyaarra namatu caala. Kana haasa'aa ture, kana dubbachaa ture. osoo hin sirreessin deemee ما في شاهد في البيت ولا حاجة ما في البيت فاضي كله wanta uumamee isiniif hin dubbadhu akkuma agartanitti jechuudha. Achitti namni isa wajji ashashee gadaamee jedhee dubbataa oleen ashashee gadaamee jedhanii malee waan tokko sirreessanii neene isa jala deemanii akkana godhan wanta jiru hin beekan waan tokko deemanii yookaan jaarsummaadhaan hin sirreessine ati akkam yaadda
maali addallee jedhanii hin gaafanne, namni tokko hin gaafanne, waan tokko hin gaafanne. Viidiyoo dalagaa turtee kolfaan fixxee gaafa inni deemu ka qopheessiteef san goote jechuudha. Dubartiin waan tokko yoo yaadde nama tokkotti hin beeku. Waan gaariillee ta'e, waan badallee ta'e, dharallee ta'e yoo yaadde dubartiin wanta yaadde san hin goote. Fedhii ishii hin gooti. Fedhii ishii hin qabdu. Ka keessa isii jiru jechuudha. Malee dubartiin jettee ajjeesti. Ijoolleen immoo kana jala እንደዚህ አይደለም። ሽሩን መጀመሪያ እሱ ሲሄድ ከማሽቃበጥ በፊት መጀመሪያ ነበር መስተካከል የነበረበት። ዋን አከነ ኡመማ namni waan akkana yaada jedhee ka yaade ka dubbate hin jira akka kiyyatti jechuudha. Akka kiyyatti waan akkana in uumamaa waan akkana intaa jedhee ka yaade hin jira. Akkas dhugaa dubbadha. Hin dubbadha. Ammas hin dubbadha. Waan ani jedhe san ta'e kun Sumayyaan akkanatti yoo baddu deebii naan deebistu. Duraan natti haasoftii turte deebii naa deebisuu dhiistee amma dhokattee wanta akkana yaade. Osoo beekee silaa siif himaa ture ani beeku garuu Sa'iid. Akkanatti akkasitti uumamu hin callisu. Qorqoorroo wajjin miti. Jaarsoota wajjin osoo deemte silaa akkana uumamuu ture. Waaqa jibe. Jaarsolee wajjin osoo deemte jaarsolee achi yoo dhabde asii Itoophiyaarra fudhattee iyyuu deemtee achitti osoo jaarsummaan sirreessitee silaa akkanatti uumamuu ture. Iyyaa ture anillee. Namni jaalala keessa jiru wanta baay'ee ka dabarsa. Bar jaalalti badaadha. Jaalalti ka dhugaa taanaan badaadha. Isiin ka dhoofte yookaan isiin Sumayyaan akkana ka goote jechuudha. Maalirraa ka'eeti? Ammas isinitti hima osoo feete mallaqa osoo feete duniyaa Sa'iid osoo feete jechuudha Sumayyaan. Akkana numtuu turte. Waan tokko gootu cal'istee akkanumaan jechuudha. Osoo jaalalti hin jiraatin akkanumaan ilkaaniin kolfitee wanta barbaaddu godhuu hin dandeetti. Wanta isiin feete duniyaa isaa muxutti godhuu hin dandeetti. Osoo Sa'iid jibbitee jechuudha. Lubbuu Sumayyaa keessatti osoo Sa'iid jiruu baate akkana numtuu turte. Wanta akkanan gootu. Maal gooti? Duniyaa fudhachuuf ilkaaniin kolfitee baganaa dhuftee akka sanitti akka sirreessitee jechuudha. Isiniif himaa jira. Reefillee isiniif himee jira. Ammarratti jechuudha. Jaalalti hin jirtu. Jaalalti baddee. Jaalalti dhugaa badaa jirti. Namni duniyaa jaalatuu jalqabe hin beekan. Wanta kana hin beekan. Sirriitti beekan. Kanaaf osoo duniyaa barbaaddee Sumayyaan Sa'iid akkanan gootu. Warra Harargoota yoo jiraattanne dubartiin Harargee jechuudha. Jaarsi isiitu qabnaan dubartiin Harargee yoo jiraattan koomentii barreessaa. Warra Harargee hin beekan. Mee isinillee dubbadha. Jaalalti dhugaan yoo jiraatte nafa keessa yoo jiraatte jaalalti dhugaan waan tokko wanta godhamuun beekamu. Kanaaf kabajamtootaa fi daawwattoota maantii waan ani jedhee san hafe waan ani haasa'e isiniif haasa'e. Bara amma ana na shakkitan situ godhee jettanii na shakkitan. Ani waan tokko goone ani keessan jiru wanta sitti uumame san garuu haasa'aa ture osoo jaarsummaan deemtee
osoo jaarsummaan deemtee sirreessitee silaa makiinaa fa'aa ayfoonii fa'aa qabdee jeemurra achi booda silaa hingaa namni si wajji mari'atu hin jiru osoo namni hiriyoonni ta'e osoo si wajji maratan duraan bareedaa ture si wajji mari'atanii waliin haasoftanii wal mari'attanii mee akkana godhu jedha qoy lakki akkanaa miti awwala kanatu aana qoy haga ammaa turtee dhufte namni jedhee hin jira namni haasa'ee hin jira ayfoonii makiinaa nay መጀመሪያ ነበር ይህንን ጉዳይ መጀመሪያ ማሰብ ነበረበት። ይህንን ጉዳይ መጀመሪያ መዘጋጀት ነበረበት። ሽማግሌዎች ይዛ ሄደ ቢሆን ምንም አይፈጠርም። አመሌ የሮ ቀብዳ ጃርቲ የጀኢቲ ጃርሱማዳን ዴሚ ጃርሱማዳን ሲሪ ሲወን ተጅሩ ባኪዞ ሴት ላይ መደረቅ ወንድነት እንዳይመስል ሌባ ናት። አንተ ነህ ሌባ። እንደውም መኪና ለመስረቅ ባለዋ ላይ የታገልክ እሱን ዝም አድርገው አጂ አራንተ በቃ ተረጋጋ። ያንተ ጠላትና ያንተ ወዳጅ ራሱ አጣቅ እኛ ነን ጠላትና ወዳጃችንን ማናውቀው። ውጭ ወጣቱ እንዴት ትላለህ? አባልተውና ቁጭ ብለህ ታይ ባክ ዋን ሲኒሲር ኦቨርቱ ቁማን ቀምደኒ ካናፉ አማ ማሪያላ ጊዜ አሲባኔ አለታ ሱማ ሙርቲና ነው ሙጨቲ ፈከስቱ ነርኪቱ ዋ ፈከስቱ ሲም አሲ ፈከስቱ በከኛ ሶያ ጆሌ ሰለ ሲዳረሞ ገራሚ ፎርማት ጎና ዮደ ያሊ ቦለ የቹ ያ ግን ወለረጃ ሙጨዮ ሌዮ ገረሱ ዲሌ ገስቴር ያተኒ ቤት እሲ ሚዲያ ዲዮ ድንጋጤ እኮ ፌንት ከማድረግም በላይ ፌንት ከማሰራትም በላይ ብዙ ነገር ይፈጥራል በሰውነታችን ውስጥ። ድንጋጤ በጣም መጥፎ ነው። ያልታሰበ ነገር አይምሯችን ውስጥ ሲመጣ መጥፎ ነው። ለድንጋጤ የደነገጠ ሊያውቀው ይችላል። ድንጋጤ መጥፎ ነው። ያልጠበቀው ያላሰበው በጭራሽ ያልገመተው ነገር ነው። በጭራሽ ያልጠበቀው ከናፍ ከበጀምቶታ ጃለተምቶታ ማንቹ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ባይ